Maqaan koo Qees Dooktar Garba. Waliin jiraachuun baay'ee ulfaata. Yeroo baay'ee dhukkubni kun dubartoota kan qabatu jechuudha. Dubartoota irratti baay'ata. Maaliif dubartoota irratti baay'ata yoo jette haalli waan tokko kophee bitatanii uffachuu hin danda'anii sababa qarshii hin qabaannee fi hojiin mana keessaa isaan irratti baay'ata. Yeroo of yaadatan hin qabanu lafuma duwwaarra fiigu. Kanaaf dubartoota irratti baay'ee baay'ata jechuudha. Kanaaf baay'ee dubartoonni dhibee kanaan dararamanii jiru jechuudha. Ilaalchi dubartoota irra ture baay'ee ilaalcha gadaantummaadha jechuudha. Tokkoffaa abdii kutatu jechuudha. Ani sichi fayyee dhugumaa namatti hin dabalamu wanta jedhamu isin hin yaadu jechuudha. Inni haasa'u kanaaf ilaalcha akkasii of keessaa qabaata. Ogeessi ergaan dhumarratti qabu dhaaba poodoo gaggeessu kanas keessaa ala taa'anii warra tajaajila bal'aa hawaasa dagatame kanaaf gara yaadatamuutti warra fidan kanaaf Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Uummata Itoophiyaa maraaf immoo namni dhukkubsate kun akka inni fayyu beekanii akka hin balaaleffanne inni fayyaa qabu immoo dhukkubni kun eessaa akka nama qabu nurraa akka isaan hubatanii fayyinis akka jiru ofirraa dhorkuunis akka jiruu fi akka jiru kana uummanni kun namoota akkatti qabaman kana akka isaan hin balaaleffanne fayyuu akka isaan danda'an zarii akka hin taane inni kan biraan immoo namoonni fuudha heeruma kaleessa dheengaddaa nama usuudaa jedhanii miila dhiitadhanii heerumni fuuni hin dhorka ture. Amma garuu namoonni dhibeen kanaan qabamanii waan fayyaniif fuunillee akka hin dhorkamne heerumnillee akka hin dhorkamne uummata Itoophiyaa maraa fi ergaa kana nan dabarsa.